ammaatti isa duukaa akka jiraannu ragaa baatee waada galaatee kan jirrudha. Amantaan kanadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos mucaa waaqayyoo ta'uu amanuudha. Manni kiristaanaa bara jireenya ishee guutuu Kiristoosin lallabaa jiraatti. Bara jireenya ishee guutuu jechuudha. Yaa abbaa keenya kan ittiin jennes iccitii guddaan ulaagaa guddaan tokkoffaa nuti garbummaa keessaa qaba, lammaffaa abdii samii kan hin doone akka qabnu, sadaffaa irratti nuti tokko akka taane. Abbaan keenya qulqulluun Agustis ammas dhimma kanarratti maal jedhu ilaalaa jedhu. Ati qaama koo irratti aangoo qabaattus ani sodaadhu jedha. Atituma qaama koo kanarratti aangoo qabaattu iyyuu jedha. Rifeensa mataa kootii lakkaa'uu kan danda'u eenyudha jedha. Waaqayyoodha jedha. Kanaaf warreen aangoo qaama keenya irratti qaban foon keenya irratti warreen foon keenya ajjeesuu danda'an garuu lubbuu keenya irratti aangoo akka isaan hin qabne abbaan kun jecha kanaan kan isaan dubbatanii ibsan jechaadha. Ija koo ol kaaseen Yerusaalem daawwachuun yaale wanti hin arge hunduu abjuu natti fakkaate. Madaalliin uumamaa jeeqamee haalli hundumtuu keessummaa natti ta'e.